Mudaan kubsaatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii biraan darbanii muktii tokko winaara malee qofaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan bilisaan ba'u. Mudaan kubsaatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii biraan darbanii muktii tokko winaara malee qofaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan bilisaan ba'u. Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyo karaa kallattii gola gulantaa jirtan hundumaarra isiniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota keenya YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii haala buleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaa koof nagaa keessan baay'isii guddaa haa galatu jechuuti jaalladha. Gaafa nagaatti eegamtanii nagaa kootti aansutiin immoo yaada tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Sana dura isin gidduutii badaan jira. Sababbiin isaa yoo haalamti taa'anii qabu sanaaf gaafa waaqayyo gargaaree asuma keessatti kan inni hojjechaa jiru isin gidduutti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu dhugaa dubbachuuf haala bitaarra hin jiru iddoo isin jira yuunifoormiidhaan hin jira jechuudha. Asuma keessa taa'ee garuu yaada tokko qabadhee dhufee yaadni kunis waa'ee maatii ijoollee xixiqqoo irraati jechuudha. Barsiistuu Gannat Birrii fi barsiisaa Kiisii jechuu kan jedhamanii magaalaa Gindabarat keessatti ijoollee xixiqqoo lama irraati kan ajjeefamanii turanii waa'ee isaanii kana dura viidiyoo hojjedheetii ture jechuudha. Ammas waa'uma sanaatiin wal qabsiisee yaada tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Yaada kana immoo namoonni fedhii qabdanii fi namoonni yaadni kun isinitti tole akka itti hirmaattaniif isinii qabadhee dhufe jechuudha. Innis maal inni seetanii ijoolleen kun ijoolleen maatiin irraa dhuman kun daa'ima baay'ee xixiqqoodha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa'een isaanii nama kana wanti itti beeku yookiin qaamaan beeku waa tokko beekumtii tokko hin jiru. Akkuma keessan miidiyaa irratti hin argee namitti dhiyaatan jiraachuu dandeessu. Garuu waa'ee isaaniif dhugaa dubbachuuf baay'ee keessi koo na eenyu jedha jechuudha garaa na nyaatu. Sababni isaas tokkoffaa ijoolleen kun daa'ima baay'ee xiqqoo fi bishaan illee buufatanii dhuguu kan hin dandeenye jechuudha. Garaa nama nyaatu dhugaatti egaa waan godheef waaqayyotu beeka. Sanas niin jechuutiin jaalladha. Hamma kaniin gara keessan dhufeef jechuudha. Daa'ima kana jechuudha. Daa'ima kana namni hin gargaarra jedhee namni daa'ima kana gargaaruudhaaf fedha qabu yoo jiraate akkaawuntiin maqaa akkoo daa'ima kanaatiin ba'e jira waan ta'eef akkaawuntii kanarratti waanuma qabnu jechuudha xiqqaadha osoo jenne otoo hin tuffanne biyaansi namni tokko otoo hin tuffatin jechuudha waan of harkaa qabu 100 200 yoo gargaare daa'ima kanaatiif waa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Sanaaf obboloota kiyya otoo daa'ima kana wajjiniitiin dhaabbanneetii maal isinitti fakkaata isin jechuufiin gara keessan dhufe jechuudha. Namoonni fedha qabdan daa'ima kana guddisuutti nan hirmaadha. Daa'ima kana wajjiniin nan dhaabbadha. Daa'ima kana nan gargaara namni jedheetoo yaada qabu yookiin fedha qabu yoo jiraate ani yeroo ammoo akkaawuntii akkoo isaanii nan maxxansa waan ta'eef akkaawuntii kanarratti ammuma dandeessan amma waaqni isin gargaare ijoollee kanaaf gargaarsa otoo gootaniiti walumaan otoo gargaarriti maal fakkaatan jedha. Kanaaf ammas namni fedha qabdan akkaawuntiin ana asirratti isin maxxansuutiin ijoollee kana wajjin dhaabbadhaa isin jedha. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Namni hiyyeessa gargaaree gatiisaa akka waan waaqayyoof liqeessuutti gatiisaa waaqayyootu baasa jedha. Sanaatiif nuti gaarummaan biyya lafaa kanarratti hojjennu numaaf boruu keenyaaf galaataa jechuudha. Namni waanuma facaasee haammata waan ta'eef amma lafa kanarra jiraannutti immoo waan gaarii hojjechuu qabna, waan gaariittis hirmaachuu qabna, warra rakkatan warra karaa irratti kufa wajjiniitiin dhaabbachuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee warra gaddatii warra rakkatan wajjiniitiin dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaatiif warri fedha qabdanii
akkaawuntiin ani maxxansu kanarratti amma waaqayyo isin gargaari amma keessi isin fayyame gargaarsa gochaafiiti jechuudha. lakkoofsa kamuu lakkoofsa waasappii koo isiniitiif barreessaa sumatti lakkoofsa waasappii kanaatiin waraqaa tikeetii yookiin darsaniitiin ergitan akkanaaf ergitan akkana dubbistanii isin jaalala waaqayyo isin beeksisa. sababiin isaayyuu waa biraatiif miti waluma eebbisuudhaafi waa biraatiif miti jechuudha. kanaatiif namni yaadni kun isinitti tolee namni yaada kanatti nan hirmaadha jettan kunuutti deemuu dandeessu. akkasuma lakkoofsa waasappii koo kana lakkoofsa biyya keessaati kan hin fayyadamu. kiyya akkaawuntiin ani fayyadamu akkaawuntii ifama bilbila ani fayyadu bilbila biyya keessaati jechuudha. bilbila Itoophiyaati. kan itti fayyadamu immoo waasappii qofa jechuudha. daarektiin tarii hojjete kan nama biraadha. imo hojjete tarii kan nama biraadha. so waasappii qofa lakkoofsa imo koo barbaadanis kan isin erga imo qofa kan itti fayyadamu isirratti isin barreessa. kuni waa biraatiif miti akkuma isin jedhee ture. gaafa tikeettiin ergitan gaafa ergitanii nama eenyus ta'ee fi ragaadhaaf nama saniif isin ergina tokkoffaa lammaffaa immoo numa eebbisuudhaaf isan isiniin jechuu jaalladhaa. warri fedha qabdan ijoollee kana wajjiniitiin dhaabbadhaa. ijoollee kana wajjiniin haa dhaabbannu isiniin jechuu jaalladhaa. kanaatiif ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti jajjabaadhaa.